Akkam jirtu hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Kun chaanala keessan kana subscribe godhuun maatii keenya ta'a. Warroonni subscribe gootan ulfaadha. Har'amee mala salphaa jaha fayyaa kalee keenyaa eeggachuuf nu gargaaran isinitti hima. Nu duuka bu'aa. Xurii dhiiga keessa jiru qulqulleessuun bifa fincaaniitiin akka baan kan godhu kaleen qaama namaa baay'ee barbaachisaa ta'an keessaa isa tokkodha. Akka waldaa nefrooloojii addunyaatti ammoo dhiibbaa dhiigaa to'achuu irra darbee madaallii keemikaala qaama namaa keessa jiru eeguufillee inni gargaara. Kaleen tajaajilli isaa inni murteessaadha jedhamu akka seeliin dhiiga diimaa qophaa'uuf deeggarsa gochuudha. Kanaaf kaleen miidhamnaan dhiibbaan isaa hedduudha jechuudha. Yeroo ammaa kan namoonni hedduun rakkoo fayyaa kalee kanaan rakkachaa jiru. Biyyoota Afrikaa saaraan gadi jiran keessatti dhibeen kalee saffisa cimaan dabaluu isaa ogeessonni ni ibsu. Itoophiyaa keessattis sababa dhibee kaleetiin qabeenya isaanii wal'aansa fayyaa irratti duguugachuu irra darbee namoonni harka namaa ilaaluuf dirqamanis hedduudha. Namoonni dhibeen kun itti cimes lubbuun jiraachuuf daayilaasasii yookiin kalee miiccuu taasifachuuf dirqamu. Isayyuu ammoo torbaanitti yoo xiqqaate si'a 2 jechuudha. Kun ammoo deeggarsa tola ooltotaa yookiin mootummaatiin ta'uu baannaan wal'aansa mallaqa xiqqaa gaafatuu miti. Daayilaasasiin yookiin kalee miiccuun kun bakka kalee rakkoon mudate gargaarsa maashinaatiin hojii dhiiga qulqulleessuu jechuudha. Dhibeen kalee hammaatee fayyaa namoota baay'ee gufachiisuu irra gahuun dura garuu of eeggannoo garagaraa gochuun akka danda'amu ogeessonni fayyaa ni gorsu. Osoo dhibeen kalee nama mudatee rakkoo hamaaf nama hin saaxiliin dura wantoota murteessoo armaan gadii 6 kana raawwachuun fayyaa kalee ofii eeggachuun akka danda'amu ogeessonni ni dubbatu. Hordofaa. Tokkoffaan bishaan gahaa dhuguudha. Kalee dabalatee fayyaa qaama keenyaa waliigalaatiif barbaachisaa kan ta'e bishaan guyyatti burcuqqoo 8 dhuguu qabna. Rakkoon fayyaa akka dhibee sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaaf kan kana fakkaatan dhukkubaaf nama saaxilan jiraannan bishaan dhuguun baay'ee gorfama. Namoonni wal'aansa waqsanii yaaluu taasifatan booda bishaan gahaa akka dhugan ogeessonni ni gorsu. Lammaffaarra kan jiru alkoolii fi tamboo dhaabuudha. Miidhama kalee keenya irratti kan geessu keessaa tokko alkoolii fi tamboo garagaraa bifa araadaa garagaraa keessa seenuudhaan fayyadamuudha. Alkoolii fi tamboon kalee wajjin waliif diina. Hanga alkoolii dhuganii hir'isuu, tamboo xuuxuu, aarsuu, gongomaa dhaabuudha. Namoonni tokko dirqamatti ta'e alkoolii fudhachuu danda'u, garuu hir'isuutu gorfama. Yaa ta'utii gongomoo dhaaban baay'ee murteessaadha. Alkoolii dhuguu hir'isuuf tamboo aarsuu dhiisuun ammoo kalee keenyaaf qofa osoo hin taane fayyaa guutuu qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hojiirra oolchuun faayidaa guddaa qaba. Sadaffaarra kan jiru wantoota qorichaaf jedhaman biqiltoorraa qophaa'anirraa of eeggachuudha. Wantoota fayyaaf dhimmoota garagaraatiif jedhamanii gorsa namoota itti dhiyaannuun yookiin ogeessota ofiin jedhanii namoota mala aadaa fa'a wantoota garagaraatiin naannuma jiraatanirraa biqiloota garagaraarraa beekumsa walitti darbeerraa qopheessuudhaan dawaadha jedhanii namaa kennan fudhachuun baay'ee hin barbaachisu, miidhaa kalee keenyarraan gahuu danda'a jechuudha. Keessumaa ammoo ulfaatina qaamaa hir'isuuf faayidaawwan wal fakkaataniif mana keessattis ta'e bakka biraattis qopheeffaman wantoota garagaraa jechuudha dawaadhaan. Hangi isaanii waan hin beekamne jechuudha. Wantoonni isaan keessa jiran bu'aawwan biqiltuuwwan irraa argaman bifa cuunfaan qorichaaf jedhamanii qophaa'an fayyadamuun rakkoo fiduu danda'a waan ta'eef irraa fagaachuudha. Yeroo ammaa kana ammoo fayyaaf bu'aa qabu jedhamanii wantoonni biqiltuuwwan irraa qophaa'an odeeffannoon isaa bal'inaan miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'aati kan inni jiru. Hunda isaanii amanuun ulfaataa ta'a waan ta'eef amanuu hin qabnu. Kana waan ta'eef wantoota biqiltuurraa qaamaan kanneen fudhachuun dura haakima yookiin ogeessa fayyaa gorsa irratti gaafachuun barbaachisaadha. Kun yoo godhame tokkoffaa kaleen fayyaan ishee eegamuu danda'a. Lammaffaa immoo dhibeewwan garagaraatiif saaxilamuu irraallee bilisa ta'uu dandeenya jechuudha. Sadaffaan qoricha osoo namaaf hin ajajamin fudhachuun hin barbaachisu. Ogeeyyiin fayyaa yoo qoricha namaaf ajajan furmaata waan jedhameef qofa yookiin warra kaanirraa fooyya'eera jechuudhaan qoricha wal fakkaatu deemanii bitachuu hin barbaachisu. Dhukkuboowwan irra deddeebiin mudataniif furamuuf qorichoowwan yeroo baay'ee fudhannu waan nutti fooyyessan fakkaatanillee miidhaaf nu saaxiluu danda'u. Qorichoonni dhukkubni akka namatti furutaayisan kanneen biroo kutaalee qaama garagaraa miidhuu danda'u. Kanaaf kan saaxilamu keessaa tokko kaleedha. Kanaaf qoricha ogeessa fayyaatiin hin ajajamne kamiyyuu fudhachuu keenyaan dura ogeessa fayyaa irraa gorsa fudhachuu qabna. Miidhaa kalee keenya irratti qaqqabuu fi gama fayyaa birootiin illee nurra gahu hir'isuu danda'a. Dabalataanis qoricha bakka yookiin mana ogeessonni ittiin gurgurree bitaman gongomaa fayyadamuu hin qabnu. Arfaffaan fayyaa keenya yeroo yeroon qorachiisuudha. Hanga danda'ametti kalee keenya qofa osoo hin taane fayyummaa qaama keenyaa hunda qorachiisuun barbaachisaadha. Yoo akkas ta'e dhibereefuu qaama keenya keessatti mul'achaa jiru
kan ammaan booda tarii wal xaxaa ta'ee qaama keenya miidhuu danda'ullee addaan baafachuu dandeenya waan ta'eef yeroo yeroodhaan fayyaa keenya qorachiisuu qabna. Kaleef ammoo irra deddeebiin osoo hin taane ni danda'ama taanaan gorsa ogeessotaa ta'ee kanneen birootiin altiraasaawundii godhachuun yeroo yeroodhaan faayidaa qaba. Yeroo qoratamnu kanatti mallattoon nurra jiraachuu dhabuu danda'a. Yoo xiqqaate waggaa 2 hanga waggaa 3 keessatti takka altiraasaawundiin ilaalamuun gaarii ta'a. Kun ammoo fayyummaa kaleef kutaalee qaama keenyaa biroo baruuf wal'aansa barbaachisu akkasumas of eeggannoo barbaachisu gochuufis nu gargaara. Jaaffaaf inni dhumaa waa'ee kalee keenyaatiin wal qabate dhiibbaa dhiigaa to'achuudha. Yeroo ammaa kana addunyaa kanarratti dhibee daddarbaa hin taane babal'ataa jiru keessaa tokko kan ta'e dhiibbaa dhiigaadha. Lubbuu namoota hedduus tasa baasuudhaan kan beekamu. Dhiibbaan dhiigaa ofii isaatiiyyuu rakkoo fayyaa ta'ee osoo jiru to'achuu baannaan rakkoo fayyaa biroo qaqqabsiisuu danda'a. Kanaaf namoonni umriin isaanii waggaa 40 ol darbe dhiibbaan dhiigaa isaanii dabalaa jiraachuu yeroo hubatan osoo hin callisin dhimma hordofuu qabanidha jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa hamaa rakkoo kalee mallattoo hin qabneef mallattoo akka ta'e ogeessonni waan ibsaniif dhiibbaa dhiigaa to'achuun fayyaa kalee ofii eeguun ni danda'ama jechuudha. Akka waliigalaatti egaa keessattuu namoonni sababa hojii garaagaraatiin taa'umsa baay'isan yeroo yeroodhaan boqonnaa godhuun daqiiqaa muraasas taatu dabalataan ammoo bishaan guyyaatti hamma dhuguu qabna jechuudha. Kana jechuun bishaan of biraa dhabuu hin qabnu, sochii qaamas yeroo yerootti taasisuu qabna. Ogeeyyoonni kana gorsanii taa'umsa baay'isuun wantoota kalee keenyarratti miidhaa geessisan garaagaraa araadota dabalatee wantoota amma jaan kaase kana hojiirra oolchuudhaan kanaaf egaa kalee keessaniif of eeggannoo taasisaa isiniin jenna. Maddoota miidiyaa hawaasaa garaagaraa irraa odeeffachuudhaan isin biraan ga'e hordoftoota keenya kanarraa kanuma. Kanarraa maal hubattu? Kalee keessan amma booda fayyaa isaa akkamitti eegdu? Egaa viidiyoo kana irra deddeebiidhaan caqasuudhaan as keessatti wantoota jira kana hojiirra oolchitanii egaa fayyaa kalee keessanii eeguu dandeessu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhuun maatii kennataa isiniin jenna. Yeroo biroo ammoo wantoota akkanaaf kanneen biroollee waan isin barsiisa jedhe maddeen garaagaraa odeeffachuudhaan gurra isin buusa. Waraabulaa Diibanaa isiniin jedha.